Waraanni Ameerikaa Israa'elii fi Iraaniin gidduutti gaggeeffamaa jiru yoo xiqqaate lubbuu lammiilee 2600 olii galaafateera jedhame. Ameerikaa fi Israa'eliin bu'uuraalee misoomaa anniisaa Iraan haleelanii jiru. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Nasrii Tuubiirraa oduu isiniif darbaa jirudha. Oduu waliin kan isinii waliin turu Annaasir Haaruun oduun akka taanutti dhiyaata. Waraanni baha giddugaleessaa hanga ammaatti lubbuu lammiilee 2600 olii wareeguun namoota 28280 ol ammoo madeessuun gabaafameera. Waraanni baha giddugaleessaa Israa'el, Ameerikaa fi Iraan gidduutti eegale guyyoota 25 lakkoofsisee jira. Waraanichi miidhaa lubbuu qaamaa fi diinagdee olaanaas qaqqabsiisaa jira. Waraanichi lubbuu lammiilee Iraan 1500 ol yoo galaafatu 18551 immoo madeessee jira. Akkasumas lammiilee Liibaanos 1039 yoo du'an 2876 miidhamanii jiru. Lammiileen Iraaq 61 yommuu ajjeefaman hedduun isaanii immoo madaa'anii jiru. Lammiileen Israa'elii namni 18 ajjeefamuu fi 4829 immoo madaa'anii jiru. Loltoonni Ameerikaa namni 13 ajjeefamuu fi namni 200 ol immoo madaa'uun isaanii ibsamee jira. Lammiileen Sooriyaa 4, kan Paalestaayinii 4, Kuweetiin 6, Bahareeniin 2, Saudi Arabiyaan 2, Emireetotni Arabaa Gamtooman nama 8, Oomaan nama 3 waraana kanaan yoo ajjeefaman, Qatarii fi Joordaaniin dabalatee biyyoota kanneen keessatti lammiileen 240 ol madaa'anii akka jiran Aljaziiraan gabaasee jira. Lammiileen Libaanos miliyoona 1 ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraas buqqaanii jiru. Biyyoota kanneen gidduutti odeeffannoowwan wal faallessanii fi burjaajii uuman bal'inaan tamsa'aa jiraachuu CNN fi Anadooluun gabaasanii jiru. Waraanni kun miidhaa diinagdee olaanaa qaqqabsiisaas jira. Sababa waraana kanaan Ijipti qofti daldala hulaa Swiiz irraa galii doolaara biiliyoona 10 ol dhabuu pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah Al-Siisii beeksisanii jiru. Hanqinni dhiyeessii boba'aas addunyaa guutuu mudatee jira. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ibsa kennaniin mootummaa Yuunaayitid Isteetii fi Iraan gidduutti marii gaarii fi bu'a qabeessi gaggeeffamaa jira jedhan. Tiraamp akka jedhetti Ameerikaan haleellaa bu'uura elektirikaa guddaa Iraan irratti raawwachuuf qophaa'aa turte garuu yeroo daangaa sa'aatii 48 ture gara guyyaa 5tti dheeressuun murtaa'eera. Kunis akka isaan jedhanitti marii gaggeeffamaa jiruuf carraa kennuuf ta'uu ibsaniiru. Iraan yoo fedhii qabaatte piroojeektii niwukileeraa ishee dhaabuun nagaa filachuu dandeessi jechuun Tiraamp ibsaniiru. Garuu mootummaa Iraanii fi miidiyaaleen mootummaa isaanii odeeffannoo marii kanaa gaggeessaa jiraachuu guutummaatti haalaniiru. Maddoonni odeeffannoo Iraan akka jedhanitti mariin kamuu hin jiru. Ameerikaan yeroo dheeressite sodaa deebii Iraan irraa qabduuf malee mariif miti jetteetti. Haaluma kan wal fakkaatuun Iraan haleellaa waraanaa yoo itti fufe buufata daldala addunyaa bishaan irraa murteessaa ta'e Strait of Hormuz cufuu akka dandeessu akeekkachiifteerti. Dhimmicha irratti ministeerri muummee United Kingdom Keir Starmer mariin akka jiru ibsuun mootummaan isaanii akka deeggaru beeksisaniiru. Akkasumas waliigalteen kamuu yoo jiraate dhimmoota niwukileeraa irratti daangaa cimaa qabaachuu qaba jedhan. Israa'elii fi Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa anniisaa Iraan haleelan. Israa'elii fi Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa anniisaa Iraan Asfahaattii fi Koramshaahin jedhaman irratti haleellaa raawwatan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bu'uuraalee misoomaa anniisaa Iraan haleeluuf yeroon akeekkachiisaa kennan guyyoota 5 dheerachuu erga beeksisaniin booda sa'aatiiwwan murtaa'an booda haleellaan kun raawwatamuun gabaafame. Haleellaa buufata anniisaa Asfaahii irratti raawwatameen gamoon bulchiisa gaazii uumamaa naannawichatti argamuu fi buufanni to'annoo dhiibbaa gaazii miidhamuu ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun haleellaa bu'uura misoomaa Koramshaahin irratti raawwateen ujummoon daddabarsa gaazii uumamaa miidhameera. Haa ta'u malee haleellaa bu'uuraalee misoomaa anniisaa lamaan irratti raawwatameen miidhaan hamaan hin geenyee fi naannawa lamaanitti dhiyeessiin anniisaa adda kan hin cinne ta'uu Anadooluun miidiyaalee Iraan wabeeffachuun gabaaseera. Haleellichaan booda Iraan tarkaanfii deebii fudhatteen magaalota Israa'el Negev, Diimoonaa, Tel Aviivii fi Eliyaat irratti akkasumas bu'uuraalee waraana Ameerikaa giddugaleessa bahaatti argaman haleeluu warraaqsi eegaa Iraan beeksiseera. Haleellaa Iraan raawwatte kanaan gamoowwan manneen jireenyaa magaalaa Tel Aviivitti argamanii irra miidhaa olaanaa qaqqabuu fi namoonni 6 madaa'uu ministeerri fayyaa Israa'el ibseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti kan qabannee isiniif dhiyaanne oduun keenya irraa kana fakkaata. Isinis kan waliin turtaniif baay'ee galatooma. Mana keenya subscribe gochuun nu deeggara. Video keenyas like godhaatii yaada keessan karaa koomentii nuun ga'a. Kan isinii waliin ture Annaasir Haaruun hamma oduu haaraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.